bulchaa irratti waan san raawwatte jechuudha. Rakkoo dhufu otoo beektu. Bulchaa maal ta'e warri jettan bulchaa waan ta'e warri jedhamu maani namni hunduyyuu beeka bulchaa waan inni ta'e sababa eenyu akka inni ta'e sababa eenyu akka inni tumamaa jiru sijjamar bulchaan jireenya kee keessaa otoo isa taate malee jireenya kee keessaa bahuu qaba. Ati nama yaaduuf otoo taate miidhaa san intalarsan irratti hin geessitu. Maaltu akka dhufaa jiru ni beekta. Muktaar maal akka dalaguuf deemu ni beekta. Iciitiin ati jara doorsituun kun ani wallahi lazim yaada isin jetta malee hamma xurii kana natti fakkaatu. Wallahi lazim maaliifi ijoollee hedduu miidiyaa kanarratti ijoolleen biyyoota arabaa jirtan yoo ta'e ijoollee hedduu qaama isaanii qullaa baasanii gadhiisaa turan. Isiniif ijoolleen biyya arabaa wanni kun haaraa miti. Har'allee taana Muktaar yoo gadhiifte uf salphifte malee Muktaar hin salphifne. Simraan hin salphifne. Sattarii jettee miti sattaru barbaada miti viidiyoo san hin baasin gonkuma. Abba ilmoon ta'e bor dhufteetini viidiyoo abbaa isii arguu dandeetti yookiin viidiyoo intala san marra koo qaba baasii hunda'uun. Eshi ergisatti hin baaseetee maa doorsifta. Immoo mucaa daa'ima maal godhuu nyaachifte bulchaan fakkeenyaaf maal godhuu obboleeyyan lama wal nyaachifte ka wal nyaachisaa jiru si jammar isi warri koomentii jechuudha. Yaada ol qaayxanii keengii mixanabii hojjetan malee ifaan bilisatti ka obboleeyyan lama wal nyaachisaa jiru eenyuun caaltudha. Kunis ni gala. Akkamitti noobri marra koo qaba Muktaar lamaa miti sadii fuudha. Hin danda'amu. Dubartii meeqa kamtu fuudhaa jira miidiyaa kanarratti fuudhee hiike arsiin jechuudha. Arsii keessatti dhiirri tokkichi dubartii lama fuudhuun isaa dirqama kana beek. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu nuti illee jira alhamdulillah galeete rabbi viidiyoo kaleessa ifama Caltuun hojjatee irratti bulchaa maal ta'e bulchaa maaltu akka namni hin beeka bulchaa eenyu akka kana jiru eenyu akka tumsiisaa jiru eenyu akka ajjeesaa jiru. Mucaan kun mataa cabee harka cabee otoo jedhe yubarsi jamar waan naantiin jechuudha. Mucichi sun eenyu maqaan isaa mucaa Yaman irraa dhiyoo dhufe suni inni jedhee ni jira jechuudha. Isin biratti qaanyoodha isin biratti nooriidha dubartii lama fuudhuun jedhee jira. Noori miti nu biratti dubartii lama fuudhu saayidoo meeqa kan fuudhaa jira iji isin argaa jirti miti. Isin eenyu fakkeenyaaf Caltuun yeroo hunda sababa isii obboleeyyan wallolti sababa Simraanii miti beekama. Muktaar hin faantiin baane dubartii lama fuudhuun. Yoon abbaan isii dubartii lama qaba. Obboleeyyan Muktaar yookiin immoo abbaan Muktaar faa rabbi rahmataa godhuuf isaan yoo dubartii lama qabaachuu danda'an. Warri durii dubartii saayidoo fakkeen akaakayyuu saayidoo fudhadha hanga meeqa akka fuudha. Akaakayyoonni keenya ababayyoonni keenya hangamii akka fuudhan hin beekne. Isiin immoo akka birqee gootee jechuudha Muktaarii lakkee kanumaan duutaa rafakkish. Yoo ufii keeti xunxuuxxee gootee hin qabne dhiirri hin fuuti. Dhiirri kamuu dubartii lama fuuti. Wanni ati obboleeyyan lama wal nyaachiftuuf hin jirtu. Icciitiin ati baaftu immoo hin jiru jechuudha yaada wakkabaa gootaman. Icciitii tokko hin baaftu. Baasi meeti jabduudha icciitii Muktaar baasa. Kanaaf akkana godhata Muktaar foolatee jinni jaanka YouTube isaa deebiftee fi YouTube kudha yoo wante torbee takka yookiin ja'a takka keessatti moonii sii ta'a. Maal godhu balaa namaaf nama wal nyaachiftu maal godhu immoo mucaa jidduu keesseen seeftaa dhugaan isin hin jedhaane dhugaa jirtu hima nama tokko sodaadhu. Kino ooshen fuudhaan jiru. Waggaa ga'e ooshen dubartii biraa wajji deemaan jiru waggaa ga'e. Eshi maal goote wanni qilleensa rarriitu malee bunni rakkoo tokko obboleeyyan isaatirra geessifte obboleeyyan isaa hidhamanii obboleeyyan oshee tumamanii kan nyaachisaa jiru ma sababa keetiin obboleeyyan lama obboleeyyan Muktaar sababa keetiin obboleeyyan Muktaar hidhamuun tumamuun waan tokko rakkoon tokko gana dhiibban hedduu dhufaa jira. Bilbilli isaa fudhatame mee isin maaliif yaanne ati maaliif yaanne boru rakkoon ilmoo kiyya ragayettee maa yaanne lakki ati qilleensarra deemta lafarra deemtu rakkoon sirran ga'u ati deemtee magaalaa baateen galtu baadiyyaa deemtee dhuftu namni si jalan godhamu bakka maaliif fuuldura keessan hin beeknedhaan nama maalumaa galatti Caltuuni maaliif dhiibbaa fidaa deemti maaliif rakkoo namarraan gaa deemti maaliif obboleeyyan wal nyaachisaa deemti namni tokko odoonas bee wal baase rabbiin sababa godhin yoo waa sababa godhe otoo gurbaan sun dheengadde sababa ta'ee ijoollee nama lamaan kun nama tokkichaa jechuudha nama lamaan nama tokkicha qabanii isaanuu immoo bulchaatu jajjaba jechuudha dhiira dhugaa rabbi kaana jedhe kun immoo jechuudha obboleessi jechuudha luka jalatti qaba alagaa jalatti obboleessi isaa luka jalatti qaba. Namni waliin dhiisu rabbii waa sababa godha taa'e Caltu icciitii baaseetti dhadhaabatini kuma si fayyadu icciitii feete yoo baafte ijoollee biyya arabaa jirtu birqii miti sitti himaan dhugaas jala sararee sitti hima ijoollee biyya arabaa jirtu
birqii miti ijoollee meeqa miidiyaa kanarratti baasanii illikiidhaan ijoollee morkeeffattee fi kafuute meeqa kamtu jira yaadadha ijoollee Saudi keessa jirta batala ijoollee Saudi keessa ijoollee meeqa jechuudha anka bakkabanii jiruu raahaa jiruu bareeda jiraataa jirti mucaa apposta fakkaatu ta'e heerumte ijoolleen asin dura yoo warri beeytan hin beeyne yoo warri beeytan jiraatti warri durii yoo tiga jiraatu ta'e ijoollee meeqa ciitiin bahee gabbaasanii fakkeenyaaf wannoon faa baasaan turre milikkata isinii kaasa pirezidaantii maamee obboleessi Mubaarak baasan turre isinii birqii miti viidiyoo baasi jechuuni isin sammuu isiiti yaadee baasuu dhabuudha viidiyoo kana odoo dhaggeeffattee icciitii baasattee hin foolattu waan akka namni waa godhu hin jiru indeeun gaafa ati icciitii kana baafte ijoolleen lamaan nasbaatii walii taate jaalalli isaanii dabalaa deema maaliif wanni kun isa beeytani isaan lamaan wantoota hin taane jechuun wanta kana jaalalarraa waliin raawwatuu danda'anii miti if dhaggeeffadhaa isin gaafa san dalayde gaafa icciitii Muktaar baafte ofii keetii salphatta malee jalan salphiftu mataan ummanni har'a koomantii si jala fiigee baga akkas goote caaltu baga baafte caaltu warra siin jedhu kun boru akkasillee qullaa si dhaaban beeke dhuguma isin hin baasin icciitii kana is salphatta boru maatii keetu saalfata maatii Muktaarirrallee warra har'a si jaalatan kana borsi jibba ijoolleen har'a fakkeenyaaf amma si jaalatanii koomentii si baasanii si barreessanii miti baasi siin jedhanii miti si soban gonkumaa koomentii namaa laalte hin ajajamin homaa siin godhan warri har'a si duuka fi koomentii si jala fiigu boru kasitti hafu Muktaatu sitti hafa bulchaa sitti hafa firakeetu sitti hafa wanni ati koomentii baasate koomentii birqii wanno viidiyoo qullaa birqii goote wanni ati dubbattuufi si jimmar yeroo jalqaba waan sii ta'eef maaliif ree miidiyaa kana gubbaa fakkeenyaaf ati ka dhufte yookiin waggaa lama geenne na fakkaata siif haara wanni hundi waan ta'eef caaltu ijoolleen kana baratanii jiran kamtu miidiyaa kanarratti gadhiisa nuti warri waggaa meeqa fayyadamaa turre miidiyaa kana garuu mootuyyuu akka birqii goote viidiyoo kana baaftee maatii keetii fi Muktaarillee ilmooteellee hin qaanisin ilmoontee guddataa deemti ilmoontee boru bakka gaarii ga'uuf deemti ilmoontee boru safuu kana gaafa ati waan kana eenyu dalagame jedha viidiyoon kun hin ta'a haadhatii waan kana dalage jettis bari hin ta'u gowaaf waraqaa waan qabe gadi dhiisu jedhan wanni waraqata irratti barreeffame wanni viidiyoon sakandii takka ati viidiyoo daqiiqaa tagaa odoo gadhiifte addunyaa guutuutu beekaa jechuudha wal jalaa kutanii akka deemoo hidhagatte ilmoon keetis bor hin agarti baqa maanni wanni caaltu yeroo hunda Muktaar viidiyoodhaan doorsiftuufi ofiif hin dhabdu maatiin qabdu ati obboleen hin qabdu ati obboleetiin isii takka Yaman keessa jirtu obboleen hin qabdu ati ilmoon teetuun bakka waan taatu beektaa boru hin dogongortu ilmoo durbaa qabda sanuu bar dhiiraa miti ilmoo durbaa qabda namni ilmoo durbaa qabu boruuf dhaba sattar ishee erga sattar jette rabbiin na sattara jedhee jettee miti sattari ammallee rakkoota kan qabu himootuyyuu Muktaar bulchaatume minaamina itaa miti bulchaa sababa keettume malee duraan waltumanii beekani yeroo ati walii isaa waliin dhabinitti bulchaa yeroo Yamanii jirutti isaa wal dhabe akka seeratitti sirnaan gaafatti qiseessanillee garuummoo wanni waltumanii jiru sababa keetti miti obboleessi miskiin hidhamuun bulchaan tumamuun odoo ajjeeffamee otoo rakkoon tokko irra ga'e boru yoo tokko ajjeese bor fakkeenyaaf yoo tokko iddoo biraatitti qabee bulchaa gara koon irraan ga'u ta'e eenyu jedhama sihi jedhama sababa keetti jedhama eenyu jedhama Muktaarii jedhama namni biraa tokko rakkoon irraan ga'e kana yaaduu qabda kana mataa kee keessatti yaaduu qabda namani mariitiin namni godhi siin jedha malee irraa deebii siin jedhu siigalee namni akkas godhii siin jedha namni balleessi siin jedha malee ijaari siin jedhu kan jiru bultii kee ka ijaarsi ka balleesselisi odoo Muktaar akka gaafa Muktaar walitti deebina ishiin dhiisa isii siin jedhe walitti deebitanii har'a balaan kun hundi nuuf simraan waan feetetti haa gootu erga simraan waan kan itti goote viidiyoo san argitee miti simraan akkas goote miti dursaa Muktaar manatti deeffattee itti qaraasifattee bamana keetii irraa hiisiftee wajjin jiraatta otoo nama yaadu ta'e gana viidiyoo jechuun viidiyoo nama doorsifta yuutuubii boru gubatu yuutuubii boru riippoostii irratti ta'u way ajaa'iba guddaa tokkoffaa gaafate viidiyoo san gadhiifte viidiyoo akkasii san gadhiifte yuutuubiin akkasii adabuuyyuu beekta yoo viidiyoo daangaa dabarfate ta'e yoo viidiyoo badaa ta'e akkasii adabu beekta ni beekta
beekaa ummata raasaa jirta beekaa ummata asfararraa jirta viidiyoon ati gadi dhiiftu ijoolleen keenya dhagaa warroonni koomentiin isee jala jirta warri caaltu jala jirtan viidiyoo tokkicha gadi dhiisuu hin dandeettu seerri yuutuubii ni adaba abbaa beetanitti hima mee gadaa dhiiftu hin beekammoo muktaraa isiin viidiyoo gadi hin dhiifne maaliif nama isii dura yuutuubii irra ture waan ta'eef hin beeka akka seerri isii adabu viidiyoo tokkicha badaa gad dhiifte taanaan viidiyoo tokkicha qaama qullaa fiddee achirratti laxxafte taanaan viidiyoo tokkicha safuu cabsu fiddee laxxafte taanaan baay'ee akka jedhamtu beeke yuutuubiin geetillee sirratti gubata keessallee sirratti gubata arraaf jetteetta ani caaltuu jibbee odoon taane akka isii waan kana gadi dhiifneef isii dubbataa jira akka miidhaa namarrallee hin geenye bor namaaf nama walitti dhufa bor isii mataa isiititti namni bulchaatti karoorfate bilbila san isii harkaa baasuuf yoona isiin bare manuma teetteetiniin caaltuun jechuudha mana teettee yookiin bakka wanti tokko hin jiraa miti malee hanga yoomii dheettee baata du'a jira jiru jira sargi jira fira bira deemu jira hiriyaa bira deemu jira mana namaa laalcha jira buna dhugiitii ganda deemu jira xaxamaa jira kun hundi si jalatti boroososii akkatti si jalatti hojjetamaa jira isinni haa galu akkasi baradhu caaltu dhaabbadhu si kadhanne